السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel مذكرية بقنا قام channel يا دفتني نموني channel كنا فاروتاتن لايك شير سبسكرايب قوتشو ماتينا تها كما لما نقوتا سنين جدا يروبا اتريجرا channel كيا قرون كما لما نجيني لايك قودا سبسكرايب قودا هما سنين كفلتي هنقافتو يو سنين تولي سنين جدا namni fuulduratti argitan kun maakiidha. Maakiirra waan takka lama yaada kiyya ajandaa maakii ji'a tokko ol darbee jira. San keessaan illee waan natti dhagahame takka waan takkaaf lama dubbadha. Hordofaa isiniin jedha yoo waa balleesse dhiifama durarra isin gaafadha. Maakiin akkuma beekamu nama achi ilaaltee umrii namaa murteessuu hin dandeettu, garuu nama umriidhaan xiqqaa hojiidhaan guddaa jechaadha. Nama akkuma nama kaanii ajandaa jaalalaa, ajandaa kutaadhaa, ajandaa dhuunfaa isii hordofee miidiyaa kana guddifatee miti jecha. Maakiin haa tolchitu, haa balleessitu, haa waan gaarii daladdu, waa hamaa haa daladdu, saba kanaaf sagalee taate miidiyaa kana gubbatti feemasii taate malee nama arrabsitee yookaan immoo nama dhuunfaa dubbattee yookaan jireenya ofii waa'ee dhuunfaa fi yookaan waa'ee jaalalasii dubbattee yookaan waa'ee gandasii dubbattee feemasii hin taane jecha akka namoota kaawwanii dhugaa dubbachuudhaaf maakiin bu'aa guddaa uummata kanaaf buuftee jecha uummata Oromootiif rakkoo nama hedduullee furte akkasuma sagaleen isiin taatu dhugaa rabbi dhageetti guddaa qaba. Hanga amaarri lubbuu takkatti isii sodaatu takka jecha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo isiin amaariffaan dubbattu namoonni amaaraa uummanni amaaraa hagam takka akkasii irratti xiyyeeffatanii warri isii hordofu sirriitti beektanii jecha warri isii hin beeknellee yoo beekuu baattanii jecha hundumaafuu maakiin qabsoo sana keessa deemtee hanga qabsoon Oromootuun wajjin deemte waliin deemte ammas waliin deemaa jirti. Giddumaanuu namni akka dhaabbatetti hin hafuu jecha jireenyi isaallee asuma jira, jireenyi ofiillee oofataa jira. Namni miidiyaa kana irratti feemasii ta'e miidiyaa kana irratti heeruma duuti isaatis jireenyi isaatis miidiyaa kana irra jecha akkuma beekamu san keessa maakiillee nama tokko akkuma qabsoo miidiyaa irratti gootu jaalalli isiillee miidiyaa irratti tahee jecha sun filannoo isiiti. Miidiyaa irra maaliif gootee maaliif miidiyaa irra baafteen gaafii dhuunfaa isiiti jecha san nuti gaafachuu hin dandeenyu. Erga baaste ammootu namni jiraachuu kan keeyyuu hin beeku hanga isiin qabsoo kanarra turtee waan garaagaraa kana gootu yeroo isiin uummata kana wajjin amaarran arrabsanii Oromoon kophaa itti duulanii amaarri kophatti itti duulee akka abaa'ooti itti duulanii akka badhaadhinnaatti itti duulanii namni tokko maqaa maakii hin kaasu. Maaliifree yeroo isa uummata akka irrayyuu hin jirtu yeroo isiin guddachuudhaaf miila lama tarkaanfattee sadaffatti ijjettutti ammoo gufuu baay'eetti baay'achuu jira jecha dhugaa dubbachuudhaan namni ta'uufii hin argu yeroo mistira namaa baasu yookaan hicciitii namaa baasu dhiira tahii dubartii tahii waan ofii balleesse takka hin argu jechaan. Maakiin waa hedduu balleessuu dandeetti, waa tolchuu dandeetti. Sun mirga isiiti, mirga dhuunfaa isiitillee. Akkasuma namni tokko nama ta'ee ilma namaa ta'ee namni waa hin dogongorre, namni waa hin balleessine tokko addunyaa kana irra hin jiru. Rabbumatu sattaree nu hundaayyuu keessa keenyatti rabbiin nu dhokse malee osoo gadi bahee ilmi namaa fuuldura walii hin deemu jecha addunyaa kana irratti. Yeroo har'a namni tokko taa'ee suuraa isii maakiin dura daa'ima qabdii, maakiin mucaa qabdii, maakiin jaalallee qabdii, maakiin akkasii viidiyoo qabdii jedhanii halkanii guyyaa irraa haasaniif koomentiidhaan jala deemtee keessattuu dubartiin arrabsitu dhugaa rabbi nama ajaa'ibsiisa. Isaan osoo dugda duuba isaanii deebanii kan dhiira takkaa miti dhiira 50 wajjin waan badii dalagetu hadha deebee koomentiidhaan of qulqulleessee maakii irratti duulaa jechaadha. Dhugaa dubbachuudha akka saba kanaati yoo ati guddachuudhaaf kaate namoonni si dugda duuba deemanii xurii garaagaraa laaquu jaalatu uummanni keenya kun. Namoota tokko kan waan tokkotti yookaan bakka guddaa ga'e kan isaan irraa hin haasa'in hin jiru. Gaafa duraa ashitti akkas godhanii fakkeenya yoo fudhannee Nasirii Aanolee agarraa argaa jirtanii isumarraa haasa'anii aslii akkasii isumarraa haasan. Isaan garuu jireenyi isaanii ittuma fufaa jira. Bakkuma kaleessaa san caalayyuu wal jaalatanii jireenyi isaanii san caala bareedee ittuma tarkaanfataa jiran. Garuu warri koomentii warri namarraa haasoftan jecha. Gaafa jireenya nama dhuunfaa ajandaa godhattee waa'ee nama dhuunfaa yaaduu eegalte jireenyi kan keellee akka badaa jiruu fi akka jireenyi kan kee boru namni tokko siifis ramadame jireenya kan kee halkanii guyyaa akkanatti akka irraa haasa'u qubaaf qabaadhu siin jedha. Kanas ta'ee sanis ibsishaan yoo rabbiin maakiidhaaf qoode waan haasa kanaaf yookaan viidiyoo kanaaf yookaan suuraa kanaaf ibsishaan maakii dhiisuu miti jechaan.
yoo rabbiin rizqii isaanii ganama waliif lallabe osoo maakiin 550 heerumte 5 deette namni isii dhiisu hin jiru. Maaliifuu ganama walii uumama waan ta'eef. Jidduu namaa gaafa seenan kana ammoo jaalalli namoota wal jaalatan lama jidduutti yoo namni tokko duubaan jaalala isaanii san harka seen yookaan harka kaa'ee dhugaa rabbi namoonni wal jaalatan sun lamaan kan duraa caala wal jaalatan. Maaliif jennaan xiiqiidha waan ta'eef xiiqiin namarra mi'oofta akkuma jedhan san isa duraa caala jaalalli isaanii cimaachuu. Dhagaan hanga har'aa isin maakii irratti akka gaafa ibsishan jaalallasii miidiyaa kanarratti baase torbaan kana yookaan ji'a 3 kana guutuu viidiyoo isii suuraa isii achi oofanii as oofanii achi oofanii as oofanii uummata akka irraa dhaban. Amma immoo jaalallee isii gadi baasuu eegalan jecha. Kuni hundi inumaayyuu akka ibsaan daran isii jaalatu isii godhaa jecha. Maaliifuu namni tokko dura erga osoo ibsishaa hin jaalatiin waan feete balleessitee jirti ta'a. Qulqulluu ta'uu dandeetti. Qulqulluu ta'uu dhabuu dandeetti. Inni illee isii dura qulqulluu ta'uu dhabuu danda'a. Garuu san osoo hin taane kan laallamu erga guyyaa walitti dhufanii haalli isaanii akkam ture kan jedhu bultii keessatti namni laallata malee ka duraa namuu beekeetumaan wal fuudha kan wal fuudhus kan heerumus waan dura darbe osuma beekutti deema namni dhoksaa itti deeman jiru. Ibsishaan ammoo maakii akkuma nuti koomentii gubbatti ilaallu kanatti ilaalaatiin har'a gahe. Akkuma nuti feemasii dhigiseetiin tiktookii yookaan miidiyaa feesbuuk irraa iyyitu kana argu akkasumatti innillee ilaalaa gizeesii miira keessa galtee waa'ee Oromoo kana dubbattus innillee akkasuma koomentii akkuma keessaan xaafaa fi hadha rabbiin bakka kanaan gahee jecha. Kanaafuu jireenya namaa dhiisaa dhugaa rabbi namni haa guddatu bakka fedhe haa ga'u keessan hin nyaattu keessan hin dhuddu waan keessanii hin uffattu waan keessanii hin deemtu badii isii daladdeef rabbi irraa gaafatama. Eenyullee qulqulluu miti eenyullee nama xureessuu hin danda'u. Gocha isii waan hunda ni beekti osoo beektu daladdi amantii irraallee osoo beektu waan hundarraa osoo beektu nama daa'imaa miti yookaan nama umrii waggaa 18 ol malee achi gadi miti namni kamuu osuma beeku deema. Namni osoo beeku dalaga immoo fedhu irraa deebi'a fedhu itti fufa sun mirga isaati. Maaliifuu osoo beeku dalaga waan ta'eef amansiisii kafarsiisiin dalagaa ilma namaatii miti jecha dalagaa rabbiiti malee. Ammootu jireenya nama dhuunfaa wallahi dhiisa namni haa guddatu bakka guddaa haa geettu. Osoo mucattiin hadda bakka guddaa geettee Ameerikaa deemtee saba kanaaf isa duraa caala sagalee taati. Uummata miskiina namoota rakkatan namoota mala dhaban namoota nama sagalee isaanii tahuu dhabanii bakka guddaa kennitee fi yookaan na qarqaartee bakka tokkoon geetti. Akka namoota kaawwan warra miidiyaa kanarra taa'ee nama arrabsuu miti jecha nama hojii boonsaa hojjetee waan gaggaarii hojjeta hadha gahee jechaan nama jireenya ofii caala uummata kanaaf jiraataa jiru yeroo kennattu yookaan yeroo sadaqattu 100 gadi namaan kennina jecha maakiin. Kanaafuu irraa bu'aa chaanaalii kee sabskiraabii godhaa wajjin jiraadhaa.